argama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu sidin jira dhaggeeffattoota kabajamtoota peejii kiyya jalatti argamta hundi keessanuu akkasiin nu dhaggeeffatan abdii baay'ee tokko qabna. Amma kan nu isinitti dubbachuu barbaannu mana hidhaa Riyaa keessatti dararaa wanti adda addaa waan nurra ga'ee jiruuf komii keenya himachuuf waan abbaaneef hundi keessanuu akka dhaamsa keenya nurraa fudhattan hatattamaan isin gaafannaa isiniin jedha. Kun oduu hatattamaati isiniin jedha. Egaa naannoo Riyaaditti Suudi Arabiyaa keessatti kan qabamee jiru uummata 4,000 wayi kan ta'u. Egaa embaasiin Itoophiyaa sinna wannu waan manne jedhanis waan fayyadaan jiranii yookiin immoo namni Itoophiyaa dhaabates wanti tokko wanti jiru jechuudha. Inni dhaga'ama yoo ta'e lakkoofsa tokko nuu tuqa. Inni dhaga'ama yoo ta'e lakkoofsa tokko nuu tuqa. Baga nagaan dhufte isiniin jedha. Hundi keessanuu yoo dhaga'ama ta'e lakkoofsa tokko tuqa. Tokko nuu tuqa. Raqama tokko nuu tuqa yoo dhaga'ama ta'e sheerii fi baay'eetiin dagatina. Ilmaan Oromoo bakka jirutti sabaaf sablammiin kamtu nuu rakkachuuf jira, cinqamuuf jira, sakraan adda addaa keessa galuuf jira jechuudha, cinqii adda addaa keessa galuuf jira jechuudha. Maaliif kan nu barbaanne siyaasa biraatiif miti jechuudha. Siyaasa wayii taphachuu osoo hin baane nutis lammii Itoophiyaa waan taaneef karuma biyya keenya akka nagaan deebinu barbaanna waan ta'eef dhaamsa hatattamaa nu gootanii akka ajandaatti gootanii amma torbee kana keessa kara biyyaa akka nu deebistan dhaamsa kiyya isinitti madda amaana lammiidhaaf Oromoon Oromoof paartii kamuyyuu sabaaf sablammiin kamtunuu as keessatti rakkachuuf jira. Bakka kanatti bakka nu hidhamne duraanitti kan hidhamu bakka kana warra qadiyaa yookiin hashiishaa adda addaa fe'uutti hidhama malee heddee kanatti uummanni ijoollee hidhamu ture. Kanaafuu uummanni baay'een waan dadhabee jiruuf waan rakkatee jiruuf rakkoo uummataa kanaatiif akka dhaabbattu isiniin jedha. Lammiidhaaf jechuudha. Hundi keessanuu bakka dhageessanitti bakka viidiyoo kana argitanitti sheeriin fi baay'eetiin dagatinaa isiniin jedha. Dhumnee jirra baay'ee tokko miidhamnee jirra. Bakka namni hidhamutti hidhamnee hin jirru yookiin immoo nyaannis nurra hin jiru dhugaatiif isin qabnu. Uummanni Oromoo keessatti miidhaa dararaa adda addaa ga'u jira. Uummanni biyya keessa siyaasa taphata. Nu asitti waan nyaannu waan nu qabnu nuti immoo lammii Itoophiyaa waan taaneef Suudii yoo nu gaafanne mootummaa keessattuu isin jibbee jechuuf jira. Nu rakkanneef jirra waan ta'eef hundi keessanuu akka dhageessaniif sheerii fi baay'eetiif laayikii akka hin daganne isiniin jira. Obboleessa kiyya tokkoon affeeraa gama kootiin booda irratti walitti deebina. Hangasumaan an obboleessa kiyya isin affeeraa dhiyaadhu. Hala jirtu nagaa qabdanii akkamii fayyaa keessanii? Nuti bakki jirru kun mana hidhaa Riyaa Suudi Arabiyaa Riyaa keessa jirra. Bakka tokko kana keessatti falli nuuf godhuu dandeessan isin sheer waliif gootanii akka falli nuuf argamu jechuudha. Isin gaafannaa garatanii kabajaadhaan jechuudha. Nama mana hidhaa kana keessa ji'a 3 bakka tokko kana jirra. Nuti falli nuuf godhamaan jiru. Warra Jiddaa jedhanii nuti warra Riyaa keessatti ji'a 3 bakka kana taa'u jirra jechuudha. Kanarratti namni biyya qabuu fi namni gartanii mootummaa qabu tokko hanga har'aatitti miidhamu jechuun maaliif akka ta'e nuu dhibee jechuudha. Kanaaf isin wanni isin nu godhuu qabdan sheer waliif gootanii akka viidiyoon ta'e nattuni gartaniitiin meediyaarra walteetiin irratti marii kenna geessanii fala nuuf godhan isin gaafannaa jechuudha kabajaadhaan guutuun keessanuu. Nuti gartanii Oromoo qofa osoo hin taane Tigreenis Amaaranis guutuun isaanii as keessa jiranii as keessatti ji'a 3 as keessa jirra. Bunu galchaa jennuun mootummaa keessantu isin didee nuun jedhan jechuudha. Bakki kun ammoo wanni isin galuu qabu Riyaad keessa jechuudha mana hidhaa Riyaad keessa. Kanaafuu isin waliigalatti wanni nu gootan nuuf yaaduu keessanii waliif sheer gootanii viidiyoo tana akka gartanii qilleensa nu oolteetiin waa hunda irratti yaada nuuf kennanii bakka kana atantamatti nu fe'anii gara biyya keenyaa galleetiin maatii keenya waliin makamnu isin gaafannaa jechuudha. Nutis carraa qabna akkuma namaatitti nama jechuudha. Namni erga nama ta'eef namummaan isaa kabajamuu qaba jechuudha. Mirgi isaa eeggamuu qaba jechuudha. Mirgi keenya nurraa sarbameetiin dalagaa teenyarraa nurraa fuudhaniitiin bakka takka mana keessa ilma daa'ima fuudhanii ilma daa'ima mana gatanii ilmarraa ka qabantu jira. Ilmi daa'imti mana du'u jira jechuudha.
daa'imti dhalatteetiin ji'a lama tamana keessa qabamseetiin akkasii mana keessa taa'u jirtu. Kanaafuu jechuudha daa'imman tanaafis nuufis yooniin kan mootummaan keenya nuuf yaadu taate fala akka nuuf gootan isin gaafannaa jechuudha guutuun keessan kabajaadhaan ilmaan Oromoo hundi keessanoo akkasumas ammas hiriyoonni keenya godanyoo inni warri wajjin jirru ijoolleen Tigreellee wajjin asii amma haa dubbatanii jechuudha waan dhimma jiranirra hundaa'u naasee nagro. أبرياد كبابي السربية نركب تجارون محرون أرومن بحافشات أي غزي بلنا منهم زبهال أنت يكون كخسارة تبهال يقول تأمر زي بلو لذي زملكتكم أكلات لذي نقدر زي شير بمقبر حدا فتح قد قربنا بتعمين الله ويكم حدا سبات بدقة لذي نقدر زي تكاتات له خانة شير بمقبر نام زملكت أكل كتاب سحلنا الله ويكم لذي نزتشجروا سبات شير بمقبر ولا حنت زود لكم تجميلن شير نداقبركم تحاورنا أبزي زلوا تجرواي أبزي زلوا يتبعوا بملو أبشجرن أمكران كم زلوا بتعامي فتح زل اللي سب مخانو تحاورنا نلاقوكم شير بمقار تحاورنا نمسكناكم أشي أكم جرا جرتو فيا كيسني جرا قالت ربي أسينوه أكتي جرو قبنامي راكو كيس جرا يشول ما نورمون دي كينيا kuno akkuma beekamu mana hidhaa keessa jirra. Manni hidhaa kana keessa baatii afuriif deemna jechuudha. Baatii afran kana keessatti qoonqoo nyaata gaarii nu kennanii mukayyefa nutti bananii jechaadha akkanatti qorri lafa nu fixaa jira. Gara kaaniin garteetiin bineensonni adda addaa uffata keenya keessa seenii akkanatti nu nyaachuu jira jechuudha. Kama dhugaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu mootummaa qabnaa mootummaan keenya garteetiin nu fayyadaan jiru. Mootummaa hin qabnu jechuudha. mootummaa osoo qabanne kanatti hin dararamnu yeroo garteetiin koronaan gartee baay'ate addunyaa kanarratti koronaan addunyaa kana burjaajessaa jiru jechaadha nu ammoo tiyyuu akkanatti walitti cuucamne kan maaksii hin qabne kan attoo afaan takka nu guganne jechuudha halkanatti wal keessa jira nuyi nagana baay'atu kun ammoo koronaa qabaanne qabaachuu baanne hin beeknu jechuudha isinii galaami kanaafiyyuu ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti share like subscribe godha gartee YouTube irra gadhiisaa viidiyoo kana dhugaa rabbii dhumnee jirra qaamni keenya guutuun jechaan nu jiru cittoon nu fixxee miskiinummaan nu fixxe isinii galaami miskiinummaan nu fixxe jechuudha hin jireen nu fixxe gama dhugaa isinii nyaataa jechaadha kanaafiyyuu bakkuma jirtanitti walii dabarsaa ilmaan Oromoo akkasuma obboleessi keenyas akkuma inni dubbatetti waa takkan isinii maaliif nuti gartaniitiin yakka takkaan alatti ilma daa'ima keenyarraa nurraa guuraniitiin mana hidhaatiin nurraran jechuudha mirgi sabummaa nurraa fuudhameetiin hin jirraa jechuudha mirgi sabummaa kanurraa fuudhame kana yooniin mootummaan keenya waan tokko dubbateetiin hin jedhe namummaadhaaf namni lammiin biraallee nu kabajuu dandayaa jechuudha biyya qabna akka nama tokkootitti biyya caaltu biyya qabna nutis maaliif mootummaas qabna mootummaanis ni jira jechuudha maaliif akka callise hin bahin nutiin kun yooniin dhibee taate duutis biyyaan toltii jechuudha malee gartee biyya namaa keessatti akka duunuuf asaree du'uun feenu nuti bakka tokko kana keessatti dhibeen takka yooniin seente dhibeen takka yoo seenteetiin hin jette jechuudha dhibeen takka yoo seente dhibe saree duunaa jechuudha gartanii du'a saree duunaa jechuudha maaliif saree taana nuti namaami nama akka namaatiin nama gartanii erga qabamnee biyya keenyatti nu galchaneetiin dhibee keenya kana gartanii dhibee kana fuudhannee qooda biyya keenya keessatti waliin gartee qarqaarreetiin akkaataa itti dhibee kana jalaa baanu waluu gorsuu dandeenyaa jechuudha nuti nama beekadha akkuma nama tokkootitti kanaaf jettanii isin fala yooniin dandeessan taate meediyaarra akka viidiyoon kun nuuf oolu bakki jirru kun mana hidhaa Saudi Arabiyaa Riyaad keessa jedhamaa jechuudha kanaaf gartanii makaraja afur jechuudha tarii karjiitirra jirra kanaaf urgo qabamne ji'a sadii jechuudha asitti hin jireennu nyaattee namummaan keenya nurraa fuudhamee waan jirruuf akka fala nuuf gootan isin gaafannaa ilmaan Oromootis sabni keenya guutuun keessan share like waliif godha hundi keessanuu jechuudha viidiyoo tana isin gaafanna kabajaadha yaa ilmaan Oromoo hundi keessan nuuf yaada kanaaf gartanii maaliif nuti amma tokkoffaa kan dhagayame ilmoo daa'ima irraa ka qabame jira ilmoo tana mana keessa gataniitiin nama daa'ima tana fuudheetiin karaa guddaa makiinaa irratti itti gadi baasanii deemjaniitiin ilmoo daa'ima ji'a lama karaa makiinaa gubbaatti irratti gataniitiin biraa deemaniitu jira jechuudha maaliif akkana taanaa jechuudha nuti yooniin ka garteetiin waa gartanii siyaasa biraatiif biyya kana dhufne ni dalagannaaf biyya kana dhufne
erganii dalaganna jennee biyya kana dhufne biyya keenya bakka dalagaa irra jirru irraa qabamneetiin hin jenne jechuudha gartaniin erga ammoo gartaniitiin kaniin bakka dalagaa keenya sarbamneetiin qabamneetiin hin jenne nuti gara biyya keenya galle maatii keenya walitti dabalamuu feenaa jechuudha maaliif korona yoo jiraate nuti dhibee takka yoo hin gartee taate biyyaan tolti duutis dhibeenis biyyaan tolti nuti himaara miti mush himaar nuti himaara nuun jedhaniin jechuudha maaliif magartanii lammiilee Paakistaanii Bangaalii Hindii guutuu isaanii mootummaan isaanii barbaadeetiin fuudheetiin gartanii nurra yaas nuti wugguu itti gaddeemnee nuti maal taanee jennuun antum himaar jedhanii jechuun nuti himaara miti maaliif ilma banii aadami nama jechuudha mootummaan keessan ufittiin fuudhu jedhe dideetiin hin jira feetana keessa du'aa jedhan ka dhibame hakima geessutti hin jiran arra dhibeen takka yoon as keessa qabe nama 200 bakka kana jira namni 200 kun guutuun bakka takkatti yoon hin dhume nama mootummaan qabneef nama biyyan qabne jedhamna no kanaaf immoo gartanii isin akka nuuf laaltan jechuudha akka gartanii atantamatti gara biyya keenya galleetiin hin jennu gara gartaniitiin maatii keenyatti akka makamnu viidiyoo tana sheer waliif godha akka miidiyaarra nuuf oolu ilmaan oromoo seenaan isin gaafata nuti sidhumnus seenaan isin gaafata jechuudha waliif sheer gootanii akka miidiyaarra oolee viidiyoon kun gartaniitiin hin jedhu jechuudha isin gaafanna kabajaadhan kanaaf yoo dhuguma quuqama ilmaan namaa namummaadhaaf gartanii oromummaadhaaf nutiin obboleessa keessanii jechuudha kaleema akka namaa isinii wajjin badhee jirra har'a immoo mana hidhaa jirra injireen nurra yaateetiin akkana incuu takkattiidhaan ji'a 3 taa'u jirra namni dhibame tokko dhibee kana gartaniitiin qoratameetiin mana hidhaa gayaan jiru nama amma qufaan fixu jira qufaan fixu jira namni qufa'u kuni dhibee maal akka ta'e namni qoratameetiin laalamaan jiru as keessatti dhibeen kun yoon hin qabe ilma namaa kana as keessatti dhumatee saabataa jechuudha maaliif akkana taana mootummaa qabnaami mootummaanis ni jiraami biyyas qabnaa jechuudha waan fedhe yoo ta'e nuti mootummaa keenya waliin makamneetiin hin gartanii gara biyya keenyaa galuu feenaa jechuudha kanaaf wanni garaa isin nyaatuu qabu tokko hundi keessanii waliif laaladha ammas gartanii namni amaariffaallee ijoolleen amaara wajjin ijoolleen turi ijoolleen amma gartanii warri amaara wajjin jirulleen dubbatanii ba'amaaranya ba'amaaranya ansaus dhiifama nuuf godha xiqqoo nuuf turaati laakiin waan irra online irraan bayinaati ijoollee warra gartanii yaada fufuutanii ka warra amaara fuunee rakkoo fi namni bakka jirutti haa himatu ummata kanas asitti wal keessatti hidhamneetiniin wanta jechuun jirra jechuun yeroo dheeraa waliin turre kanaafuu yaada keenya kana sheer laayikii godhaatii gartee miidiyaa gurguddaa biraan nu gaha akka qilleensarra nuuf oolu akka mootummaan keenya dhagayeetiin fala nuuf godhu nuti awwaalamnee jirraadha awwaalamneetiin jirraa jechuudha mirga namummaa nurraa fuudhameetiin hin jira biyya Saudi Arabiyaa keessatti namni waa'ee keenyaa dubbataa jiru hin jiru waa'ee keenyaa dubbatamuu qaba rakkoo keessa jirra jechuudha rakkoo keenya kun furmaata argachuu qaba deema hedi betawtu hedi baaki wadeza rakkoon keenya kun beekamuu qaba miidiyaarra ooluu qaba atattamatti furmaanni tokko nuuf dhiyaachuu qaba jechuudha baatii sadii yakka tokko malee hidhamneetiin mana hidhaa keessatti dararamu yakka tokko malee baatii sadii dararamu jirra jechuudha baatii sadii guutuu yakka tokko malee sababa garteetiin dhukkubni kun garteetiin babal'atee jira addunyaa kanarratti ni beektan jechuudha addunyaa kanarratti babal'atee jira nu ammootu dhukkuba kana keessatti dhukkubni kun osoo babal'atee akka jiru jecha wal keessatti garteetiin hin hacuucamne hafuura wal jala seennee hafuura walirraa fudhachaa kan gartee dhukkubni kun jiru eessaa akka dhufee hin beekamu dhukkubni kun nama alaa ol naqamu jira namni dhukkuba kana qabaatu seenuu danda'a jechuudha mana kana namni qufaan kun dhukkuba maalii dhukkuba normaala ta'e yookiin ammootu jechaadha qufaa garteetiin koronaa ta'e nan beekamu jiru namni yoo dhukkubee namni garteetiin nam takka garteetiin dhufee keessaa baasu jiru asii iddoo malee kanaafiyyuu atattamatti gartee miidiyaa gurguddaa irraan dhugaa piliis ilmaan oromoo bakka jirtanitti jecha nuuf birmadhaa sagalee keenya qilleensarra nuuf oolchaa jechuudha dhiifa magara isaatti deebisaa yaadni keenya እስኪ ለዚህ ህዝብ ለተቸገረ ሰው የሚመለከተው ሰው እንዲደርስልን ያው እዚህ ጋር ተቸግሮና ከፍቶት ያለ ሰው ያለ ቅያሬ ልብስ ያለ ምግብ ያለ ምናምን እንቅልፍ የሚተኛበት ላይ ፌሳል ላይ ነው የሚተኛው ሽንት ቤቱ ላይ እንዳለ ሰው ተኝቶበታል ስለዚህ ድሮስልን በእናታችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ዜጎች ነን እንደ ዜጎች መጠን መብታችን ተጠብቆ የሚመለከተው አካል እንዲደርስልን
በጥብቅ እናስተሳስባለን። ስለዚህ ለተቸገረ ሰው ሼር በማለት እዚህ ውስጥ ያለ ችግር ራሱ ከምግብ ጀምሮ እስከ ብርድ ልብስ እስከ ቅማል ቅያሬ ልብስ ምንም የሌለው ሰው 3 ወር ሙሉ 3 ወር አንድ ዜጋ ባንዲት ሀገር ያለ ምንም ጥፋት 3 ወር አይታሰርም። ስለዚህ መብታችን ይከበር። ሀገራችን አግቡን የሚመለከታችሁ ሰባት ጥሪ አድርጉልን። ለሚመለከተው ሰው አድርሱልን። ሼር በማለት ተባበሩን። ሼር ማለት ምንም ደቂቃ አይፈጅም። አንድ ደቂቃ መሃል አይጠይቃችሁም። ሼር በማለት የሚመለከተው አካል እንዲደርስብን ተባበሩን እንላችኋለንና እዚህ ያለው ምግብ ራሱ አንዲት ኩብዝ ወይም አንዲት ደረቅ ነገር በጧት በሰዓትም ያው እንደዚህ ተመለከተ ማታ ላይ ጭራስ ምግብ የሚባል አይመጣም። ጭራስ ምርድ ልብስ የሚባል 3 ወር ምንም ነገር የለው ሰው ፌስታል ውስጥ ነው የሚተኛው። ስለዚህ ድረሱልን። ለሚመለከተው ሰው ሼር በማድረግ የኢትዮጵያን የሚመለከተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲደርስልን ሼር በማለት ተባበሩን። akkasumas nuti abinati jirra nuti keessanuu wanni isinii galuu qabu nuti gartanii nama firmataa lammi firmataa jechuudha. Kanaafuu falli isin godhuu qabdan gartanii isinis gartanii dhiifama wajjin keessummaa tokko isinii affeerra. Hangaasaa. Maal jechuudha keessumaa soosoi? Soore. Hangaasaa maqaa isaati. Gadhiisii kaanaasa. Amma shurbee jarras. Itee jira qofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenya meeqam jirtan nagaa fayyama. Nuyi gaanuma jirra. Maqaa keetirraa jalqabiiti biyya keetirraa jalqabii haasaa kee itti fufi. Alhamdulillah nuyi innuma jirra akka jirrutti nama jiru gadi nama du'e ol walakkaa kana jirra. Ani maqaan kiyya Hindiris Zainuu jedhama. Hindiris Zainuu ayyee biikoo. Biyyatti walloo kamiseedha. Urgaa waan kana shenne baatii 3 fidheerra. Namni tokko wanjalii tokko malee baatii 3 hidhamuun mee ilaala boloyyen. Bakkeen nu ciifnu waraqaa gurraacha zubaalaa ciifna badhaaniyaa takka nama 3-4 uffanna. Waraqaa zubaalaa irra ciifna jechuudha. Waraqaa kana irra ciisna jechuudha. Isin galee? Kanaafuu badhaaniyaa takka nama 4 faayidamna. Zabana abbaa fi dhaleen irsaa fi niitii wal baqatte keessatti walin nu oggoranii jiran. Kanaafuu wanni jechuu barbaadu hajoollee keenya sheer walii godhaa nu bira dhaabbadha. Dhumiisi kanaa ol hin jiru. Qilleessa addunyaa tana jireenyaan dhabne isoo hin du'in. Urgaa qilleessa addunyaa agarree baatii 3 fidne. Baatii 3 fidne urgaa qilleessa addunyaa agarree. Wanni kun badii tokko hin qabnu. Dhugaa yoo dubbanne mutakallifummaadha waraqaa malee seeraan ala dhufuudha. Seeraan ala namni dhufe tokko yoo guddate bultii 15 darbuu hin qabu. Torban tokko darbuu hin qabu. Guddatu bultii 15. Namni kun wanjalii tokko malee si keessatti hidhamee wanni godhuun isaati mootummaa Itoophiyaa sila kana waan jennu qabnu san gara wanni taa'ee gara mahataa udu'aanu garaanu kun waan dadhaben qabu udu'aanu baateera kan akkas tajaajilsan. Wanni asirratti isin dhaammadhu ijoollee keenya sheer godhaanu bira dhaabbadha sagalee nuu ta'a. Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa mana hidhaa. Tariiqa Kharjiirra jirra makara jaafu. Tariiqa Kharjiirra. Shumeesii tariiqa Kharjiirra jirra. Nuhi akkuma ilma namaatti dalagachuu dhufne. Namni tokko gaa qabame ni gala. Yoo sababii dhukkuba koronaa tahe mootummaan Itoophiyaa isoon ajajin ambaaseen isoon ajajin mootummaa Saudii naman qabu ajajanii naannu qaban nama tokko hin hanne naman ajjeefne wanjalii dalagne qabnu baatii 3 qadiyyaa yoo tahe nama wanjalii qabutti wasanama. Wanni kun nu bira dhaabbadhaa sagalee nuu tahaa akka jirrutti hin jirru kinoo namni guutuun qufaadhaaf ni qufa'a. Hammaama ajaan nu fixxee mukayyafa akhiratti nu rabbananii qufaan akkasii namni gaa dhukkubsate yoo itti dubbanne nuun jetti jechuu mootummaan. Kalli walli yaa kalbis. Walli nuun jetti hayawaana jetti hayawaana mihnu insaana. Nu hin nama nu ilma namaati akka ilma namaati dalagachuu baane biyya keenya irraa gaaf baanu.
mirga lubbuun jiraachuu guutuu qabna. Mirga lubbuun jiraachuu biyya fedhe keessa guutuutti qabna. Biyya fedhe keessatti ardii tana waan rabbiin uumeef. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa qaama laallatutti sagalee nu dabarsaa, sagalee nu tahaa, nu bira dhaabbadhaa. Yaa obboleeyyan keenya jiruutti hin jirru waa tokko dalagne shamiidii tokkoon ji'a 3 jirra laal. Uffata inni qabullee alaa ol hin naqamuuf. Haala ta'a jechuun uffanni. Uffanni ala ta'a shaantaan ummataadha. Aduun basabasiisu jira wanni keessatti. Gibbii keessa naqanii. Maalirra jira waa tokko waa sagalee dabarfannu hin qabnu jechuudha. Sagalee nuu taha. Qaamni laallatu hatattamaan akka nu baasu. Waan akkasiitti siniin jedhaa galatooma. Galanni keen badin hangaasaa Ibrahim. Hayyeega maayikii keenya nurkaa tokko jira uummanni kana dhiifama siniin jecha gabaabinumaan wanti nu tasgabbiidhaan uummata keenya hundaan akkasiin nu bira dhaabbattanu sheeriif invaayitii akka hin daganne siniin jedha warroota peejii guddaa qabanutti akka sheer nu gootan abdii qabna. Keessaan keessatti mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee tokko dararamnee jirra. Dararaa cinqaa guddaa arginee jirra. Akka riyaaditti uummanni qabame nama 4,000 wayii namni koronaadha jedhanii shakkan qufaadhaan nama 150 minaaminii uuma kanaa jira. Kun gara biraati jechuudha. Dhukkuban qabnu nuti nu warri faasii godhamee jiru nu dhukkuban qabnu mootummaatis hin jibbee jennaan taa'u jirra. Eeyyamni mootummaatiin ala bakkeetti isin naquu hin qabnu yookiin isin ofirraa baasuu hin dandeenyu waan jedhameef ataa'u jirra malee dhukkuba qabaannee asiin jirru. Akka dandeessanu akka dhageessanu akka sheeriin baatu nu gootanii kara beejiitti ol nu buttanu siniin jedha. Kanattaanse yeroo tokko dhiifama warri koomenti irratti kaakaa jettan kolfaa miti wanni kun jinjanaa miti. Jinjanaa keessaa baaneetiin jirra yaa guutuun keessanuu. Dhiifama warri kaakaa jettan if beekati kaakaa jaa bakka jirran nuti kun bakki teenneetiin haasa'u jirru eessa hogguu jenne mana hidhaa keessa malee har'a nutti hin kolfina mana hidhaa keessa teenneetiin nuuf birmadhaa inni malee haa kolfitanii miti. Kolfis hin fayyadu jechuudha. Gartanii nuti hundi kennaa'u kaleessa hogguu jirru dalaga mateen irra jirra mana keenya keessa jirra maatii ganneetiin biraa qabamneetiin mana hidhaa keessa jirra jenna. Niitiin teenna kophatti hafteetiin gartanii bakka kana teessi ilmaan teenna daa'imman badhetti ganneetiin biraa deemne jechuudha. Kanaafuu kuni nama hin kofalsiisu. Kolfallee hin qabu. Waan kolfaatii miti wanni haasawaa jirru kun kanaaf isin wanni hundi isinitti isin garaa nyaatu qabaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jedha. Maqaan kiyya Amiyyoo Shamsuddin jedhama. Baay'ee rakkachaatiin jirra jechuudha yeroo kana keessatti. Baay'ee rakkachaatiin jirra. Erga gaafa hidhamneeti baatii 3 guunnee jirra jechuudha. Wanti uffatan hin jiru nyaanni yoo nama dhufe galgala dhufa. Wallahi baay'ee rakkachaa jirra waan baay'ee gara nama nyaatudha isin ilmaan Oromoo jechuudha. Akkasumas Itoophiyaawii wanni taatan. Oromoo qofa osoo hin ta'in as keessatti kan hidhamee jiru Itoophiyaawii guutuudha. Kanaafuu wanti isin gootan sheer waliif godhuu qofa jechuudha. Kanaafuu sheeriin akka nu bira dhaabbattan isin gaafannaa baay'ee